Hai jira jirtu kabajamtoota fi hordoftoota koo nageenyi koo bakkuma isin jirtanitti isiniif haa ta'u. Jirtu akkam jirtu fayyaa keessanii annagaa koodhaa galanni waaqayyoof haa ta'u. Nagaan na bira jirullee akkasin bira jiru abdiin qaba. Egaan har'as gaa viidiyoo biraatiin walitti deebinee jira jechuudha. Osoo gara viidiyoo kiyya guyyaa har'aatti isiniin dabarsin. Warroonni chaanaala koof haaraa taatan chaanaalii koo subscribe godhaa maatii kootti dabalama. Warroonni immoo maatii koo taatanii na jajjabeessaa jirtanii galatoomaa ulfaadhaa kabajamaan isiniin jedha. Egaan bilbila koo harka kiyya irratti qabee xiqqeessuun waraabaa jira. Sababni isaa manni koo keessa jechuudha yeroo guyyaas magariisa waan jiruuf baay'ee tokko hin dukkanaa jechuudha. Kanaaf xiqqoo bakka ifutti xiqqoo sississeetanii viidiyoo harka kootiin kaamee bilbila qabee harka kootiin akkasitti waraabaa jira jechuudha. Egaa mee gara viidiyoo kiyya guyyaa har'aatti yoon isin dabarsu jechuudha. Guyyaa har'aa kana keessummaa qaba ture akka tasaa ta'e jechuudha. Keessummaan koo yeroo narraa yaa'etti viidiyoo waraabuu waan na dirqamsiise wayitu jira jechuudha. Yeroo keessummaa sanaa garuu viidiyoo waraabuu natti hin tolle. Sababiin isaa yeroo keessummaa tokko isin dubbisuu dhufu buna danfistuu waan ta'e wayii hojjettu yeroo sana hin mijatu. Kana qofallee osoo hin taane namoonni gaa biyya keessaa yeroo keessummaa mana namaa dhufanii bakka kaameeraa kanatti qabuun keessattuu yeroo wantoota tokko fayyadaman nyaata buna fayyadaman kana kaameeraa itti qabdee viidiyoo waraabuun kuni baratamaa miti nu biratti jechuudha. Yeroonis immoo hin jiru jechuudha. Akka achi teenyee yaadnu sana miti. Yeroon illee hin jiru waan meeqatu jira jechuudha. Kanaaf yeroo sanatti walumaa galatti keessummaa koo sana viidiyoo waraabee mul'isuun hawwii koo ture garuu nama hin mijanne nama sincinqu jedheetan dhiise jechuudha. Garuu immoo erga keessummaan koo sun bahee addatti viidiyoo waraabuun qaba kan hin jedhu na kakaase jechuudha. Innis maanni keessummaan koo suni mana haaraa na dubbisuu waan dhufaniif kennaa naa fidanii dhufan jechuudha. Kanaaf egaa kennaa naa kennanii buna dhuganii maal jedhanii bahanii yeroo sanatti viidiyoo waraabne. Amma immoo erga isaan bahanii dirqama kennaa isaanii waan isaan naa fidan banee ilaala dhugaa dubbachuudhaaf akkasumatti naa kennanii anis akkasumatti eebbisee kennaa kana maaliif hin banuu dhiise isaan biratti viidiyoo waraabee daawwattoota kootti agarsiisaa kennaa isaan naa fidanii jedhee waan yaadeef isaan fuulduratti hin banne isaanis bani'anii nan dirqamsiifne. Egaa hordoftoota koo mee kennaa kana jechuudha. Kaameeraan illee yoo dukkanaa'e akkuma ta'u ta'ee kaameera naa dukkanaa'u rakkoo hin qabu. Akkaan amma harkaan qabaa jiru kanatti mul'atu jechuudha yeroo lafa kaa'e. Isa kanaaf immoo yeroon booda haala nan mijeeffadha. Ammaaf garuu sababuma magariisaatii fi naam jechuu dide jechuudha kaameeraan yeroo lafa kaa'ee taa'ee dubbadhu. Viidiyoo sana ergan xumure yeroo laalu viidiyichin gurraachaa jechuudha. Nan balleessa qulqullina hin qabu jechuudha. Amma akkaatti balbala jala taa'e yoon sissee waraabe hin mul'ata jechuudha kun akkanatti. Egaa mee kennaa kana asaasinitti dheeresse hordoftoota kiyyaa kennaa kana gaa kununa bukkeetti hin argitu kanaadha jechuudha. Kennaa kana mee walumaan kennichi kun maal akka ta'e bannee ilaallu. Kennaan kun biyya fagoorraa dhufe jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Adaadaa koo Adaamarra kan jirtutu kennaa kana naa fide jechuudha. Dheengaddaadhaas magaala kana kan qaqqabde Walisoo jechuudha kan qaqqabde dheengadda. Akka carraa ta'e immoo har'a na bira dhufte jechuudha. Kennaa kana Adaamarraa qabattee naaf dhufte maal akka ta'e garuu mee bilbila lafa godhee walumaan ilaallu hordoftoota kiyyaa agarsiiftu turtiin keessan anuma wajjinaa ta'uu isiniin jedhashi. Egaa kaameeraanii hin dukkanaa isiniin jedheera ajaaf qalbiirraa na hambisa iddoo tokkotti numa mul'ata garuu kennaan naaf fidame kanaadha jechuudha. Baay'ee kaameeraan kiyyaa hin dukkanaa kennaa kana mee haala kanaan jira. Haala kanaan jira garuu banee isinitti agarsiisu. Agarsiiftuu turtiin keessan na wajjin haa ta'uu.
Egaa hordoftoota koo banee jira jechuudha. Saaniidha. Inuma isinitti mul'ata jedhee yaada jechuudha. Kennaan koo kana fakkaata. Kennaan naan dhufee xiqqoo isinitti viidiyoo isinitti mul'achuu yoo barbaade yoo egaa viidiyoon xiqqoo ishii qulqullina hin qabu yeroon kaa'e jechuudha. Yeroon booda haala nan mijeeffadha. Garuu kennaan naa dhufe jechuudha. Saaniidha kana fakkaata. Baay'ee namatti tola dhugaa dubbachuudhaaf. Hedduu namatti tola. Anillee baay'ee tokko jaaladheen jira jechuudha. Qilxiffi kan jettee saanii darzaanii jechuudha. 12 jechuudha. Kana naa fiddee akisteen kiyyaa Adaamarraa baay'ee tokko namatti tola. Anillee baay'ee tokko jaaladheera kennaa dhugaa dubbachuudhaaf. Kennaa osoo hin taane amma fakkeenyaaf namoonni fageenyarraa yeroo dhufanii nama dubbisanii kennaadhuma maleedha yoo ta'u dhufanii dhugaa dubbachuudhaaf hin komataman jechuudha. Akka kootti namni amma sana tiraanspoortii amma sanaa baasee Adaamarraa yeroo dhufee si dubbisu waan qalbii miti jechuudha. Sanuuyyuu immoo kennaa amma kanaa naa fiddee jechuudha. Mana aaraa waan ta'eefi bakka kennaa amma kanaa naa fiddee dhufte anillee kennaa ishii kana baay'ee jaaladhe. Ishii biratti illee kanaafini ishigii isaa eeguu kanan dideef kanaaf jechuudha. Sababiin isaa hordoftoota koo agarsiisuun qabaa kennaa aadaan kiyya akisteen kiyya naa fiddee agarsiisuun qabaa ka jedhuufini bakka amma sin fuulduratti waan hin baneef anillee kennaa kana jaaladhe isinillee akka naa jaalattan abdiin qaba. Egaa kabajamtoota hordoftoota koo kanaaf kana fakkaata jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaa fi namoota baay'eetu kennaa naa fide. Namoota kennaa naa fidan sana tokkoffaa yeroo isaan dhufanii bakka viidiyoo waraabuun namatti hin tolu. Nama sana keessummeessitu buna maal jettu viidiyoo namatti hin tolu. Ituma immoo viidiyoon nama mijatee yeroo sanatti fakkeenyaaf waraabuun hedduu tokko ulfaata. Aha qoosaa wayii waan akkasiis ni fakkaata. Akka wayii TikTokii kun waan akkasitti fudhatu YouTube kana badaa waan hin beekneef malee kennaa ajaa'ibaatu naaf dhufe jechuudha. Kennaa keessaa waan hin bira darbine wayitu jira jechuudha. Namoota baay'eetu kennaa naa fide. Dhugaa dubbachuuf waaqayyoon isaa naa eebbisu, waaqayyoon isaa naa jaalatu. Garuu dhugaa dubbachuudhaaf saanii zirgii kana jechuudha. Nama hedduutu naa fide, aadaan kiyyas naa fidee. Anillee ofii kooti kanan manatti bitetu jira jechuudha. Ofii kooti kanan manatti bitadhellee jira saanii zirgii kana. Garuu kennaa immoo nama lamatu naa fide jechuudha. Saanii zirgii anis ofii kooti nan bite kennaanis naa kenname. Garuu immoo dhugaa dubbachuudhaaf yeroo kennaan kun naa kennamu viidiyoo hin waraabne. Garuu immoo saaniin kun baay'ee natti tolee jira jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf akkuma argaa jirtanii saanii zirgii ta'ee diizaayinii akkanaati jechuudha. Kanas kennaa namatu naa fide. Kaameera yeroo tokko callamaa godha. Maaliif akka ta'e hin beeku. Kunoo saanii zirgii kanallee namatu naa fide. Kaameeraan badaallee hin mul'atu. Akkasumallee dhugaa dubbachuudhaaf saaniima kanallee anatu bite jechuudha. Kanallee saaniima zirgii ta'ee anatu bitee ture. Saanii hedduu naa dhufe. Saanii kana lamaan isaan kennaa naa kennaman kana hedduun jaaladhe dhugaa dubbachuudhaaf. Kana kan naa fide obboleettii isaati jechuudha. Obboleessaa fi obboleettitu naa fide walitti bitanii naa fide kennaadha. Kunis 12. Kun immoo akkuma duraa asitti mee adadaa kiyyatu naa fide Adaamarraa. Kun immoo ofii kiyyaafan yeroo jalqabaaf bitee ture jechuudha. Kanas 2 bite. Egaa kennaanii nama gammachiisa. Isinillee warroota kennaa naa kennan kana waaqayyoon isiniif haa kennu. Iddoo irriftanitti isiniif haa guutu. Kennaan kun jaalalaaf gammachuudhaan isiniif haa deebi'u jedhaatii naaf eebbisaa warroota kana. Egaa qulqullina kaameeraa kootiif fi dhiifama isiniin jecha haala jiru isinitti meera waan ta'eef manuma kiyyaatu akkasitti akkas gochaa jira malee rakkoon biraa hin jiru. Yeroon boodallee namni jeessa. Egaa viidiyoo kiyya immoo laayikii naa godhaa na jajjabeessaa. Itoophiyaa keessa taa'ee waraabaa jira. Waayifaanuyyuu baay'ee waddadee jira. 10,000 galee jira. Viidiyoo kun naa laalaa na jajjabeessaa. Sheerii naa godhaa.
isin malee homaa hin qabu. Ani baay'een isin jaaladha, baay'een isin kabajaa. Hordoftoota koo oddoo dogoggorri jirutti na gorsaa isiniin jedha. Baay'ee baay'ee.